أنا سجدم لاقوم كومسن أزمرم لا تنتبه ما تبين بتشالو أبا كان الماء كان فرق كله واقع تقطني أمنا آمين كبجم توتا في جالتم توتا هردوك توتا شاينا لي دنقالو بميديا لفاف بك جرتن التناقين واقع يوشني فاباية وكم جرتو قلني فلفن واقع يورافاتوني نقاكوتي ورينا راتاتني غير شاينا لي كانت لفتن بغا نغارا لفتني سبسكرايب لايك gochuudhaan video kana eegalaashiniin jecha kallattii dhumaan eegara qophii keenya guyyaa har'aadha qopheeffannee itti darbina أنا سجدم لاقوم كومسن أزمرم لا تنتبه akkuma argitan egaa bara dhumaarra ga'uu keenya mallattooleen agarsiisan yeroodhaa yerootti dabalaa deemaa jiru kun immoo bara dhumaarra ga'uu keenya addunyaa kanarratti diinni keenya daabiloos dhala namaa guutumaa guututti to'achaa akka jiru afurri 666 guutumaa guututti akka namoota to'achaa jiru kan agarsiisudha jechuudha kanaaf yeroo kanatti of eeggannoon kan barbaachisu yeroo itti namni waaqayyoon galateeffachuu qabutti yeroo itti kan waaqayyoon kabaja qulqulloota kabajuu qabnutti diinni daabiloos karaa adda addaatiin maal gochaa jira dhala namaa keessa bulee hojii amaa ciggaasisaa akka kanaatti kan inni raawwachaa jiru jechuudha waaqayyoof faarfachuun waaqayyoof galateeffachuun osoo danda'amu eenyu galateeffachaa jiru daabiloosiin yeroo itti galateeffachaa jiranitti mul'achaati kan inni jiru jechuudha yeroo ammaa kana maaltu mamaa jira qarshiidhaaf jecha maallaqaaf jecha isa darbuuf jecha isa darbine waaqayyoonni kan dhaban diina daabiloos kan tajaajila daabiloosiif kan bitamaa jiran hedduutu mul'achaa jiru jechuudha kanaafuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Gino Regisa, pensato smancherarlo, potete Regisa, potete smancherarlo, ma in realtà, l'armase, anche Gesù si manca il tatto, anche per Cristo e per seguire sono, perché ammassati, anzi per Cristo, per seguire sono, che tatto è, per Cristo amna dirà, toglio invece non è, saranno il metro, wantoonni yeroodhaa yerootti mul'achaa jiran guutumaa guututti jechuudha bara dhumaarra ga'uu keenya kan nu agarsiisudha jechuudha hanga of to'achuu dadhabuutti kan isaan geessisi afurri hamaan keessa isaanii bulee bifa kanaatiin jechuudha gochaa hamaa akka kanaa kan isaan raawwachiisaa jiru jechuudha galateeffannaan akka kanaa gonkumallee hin jiru jechuudha ijoollee waaqayyoo akkuma gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos hojii daabiloosiin diiguudhaaf foon ilma namaa uffatee dhufe daabiloosis foon ilma namaa uffatee nama keessa bulee gochaa hamaa ciggaasisaa akka kanaatti kan raawwachaa jiru kanaafuu bara hamaa kanatti egaati maal gochuu barbaachisaadha of eeggannoo guddaa gochuutu barbaachisaadha ማተቤን በጥሻለሁ ቆይ ተረጋጉ ይቅርታ ልጠይቃችሁ አይደለም የመጣሁት በመጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ ስንት ቪው እንዳገኘ እዩት ከትላንት ወዲያ እኔ ሰራሁት በዚህችን ቀን ውስጥ ይሄ ሁሉ ቪው በጣም ትገርማላችሁ እና ደግሞ ይሄ ክር የማተብ ክር ሳይሆን ወይ ማተብ ሳይሆን ተራ የዳንቴል ክር ነው ኦኬ ገባችሁ እና ደግሞ ልክ እንዳልኩት ተሳደባላችሁ እንዳልኩት እና ማሻአላ ሙስሊሞች ገብታችሁ ማሻአላ ክርስቲያኖች ደግሞ አንገትሽ በጥስ ቅብርጥስ ምንድን ሃይ ለምን ይበጥሳል አንገቴ አንቺስ ቢሆን ሳይገባስ ለምን ኢንሻአላህ ያለ ማሻአላ ያለ እና ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እኔ ምን የትኛውን መምናት ለመንካፈል ባይ ወንተና መገድሽ ሱዳጆቹዳ አክሲኒ ገሉትን ሲኒ ኢብሳ ፋኖ ሞርማኮቲ ኩቴራ ሲነሞ ሞርሜክ ያጨቱ ጀቱ ሞርሜክ የማለፍ ጭታ ሙስሊማንሞ ኢንሻአላህ ጀቱ ቶ ሲኒ ፊንገሊን ያለ ጀዱ ከንሽን ካስቴ ባይ ለመገድሽ ጀቱ እናምን ፋይዳ አፍጀቸ አዱኛ ከነረት ቤከምቲ ያርገቹ ዳፍ ሙለቹ ዳፍ ጀቸ የሮ ኢትፈኖ አፊው ፍራክቱ ረገሄ ጀቹዳ mucaan kuni amantaa injijjiirre garuu view argachuudhaaf jechuudha TikTok irratti view guddaa argachuudhaaf namni baay'inaan akka ishiidhaaf laaluuf akka ishiidhaaf daawwatuuf jecha fannoo ishee ofirraatii kutte jechuudha gaafa as baatee immoo namoota amansiisuudhaaf yaaltu maal jechaa jirti fannoo morma kiyyaa miti kan hin kute namoonni viidiyoo sana laalan gaafa itti dheekkama mormi kee hacotoma fannoon kun citu jedhanii namoonni gaafa dubbatan jechuudha yaada sanaaf gaafii sanaaf cover gochuudhaaf jechuudha viidiyoo kana lammata kan hin hojjette
daanteeliidha jechuudha kan inni morma kiyyatti hidhadhe malee fannoo miti. Warri immoo fannoo kutuu kiyyaa itti gammaddanii musliimonni immoo inshallah jechaa turtanii callistanii utuu hubatin akkasumaan dubbatin yaada jedhurra kan ishiin geesseeftu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha qalbii qoosaa akka kanaa dhaabuu danda'utu sinirra jiraata jechuudha namni kamiyyuu jechuudha qoosaan fannoodhaan qoosamuu hin jiru addunyaa irratti mul'achuudhaaf jecha har'a namoonni view baay'ee akka ishiidhaaf laalaniif jecha gochaa akkanaa ciggaasisaa akka kanaa kan ishiin raawwachaa jirtu jechuudha yaaliidha bargooteetti bakka raawwatteetti waan ta'eef hojiitti hiikteetti kun Prank hojjechuudhaaf miti fannoon kan ittiin nu kenname prankiidhaan hojjechuuf miti jechuudha fannoon fayyina keenyadha fannoon humna keenyadha fannoon ittiin view argachuuf addunyaa irratti ittiin beekamuudhaaf miti waaqayyoon biratti ittiin beekamuuf diina daabloos ittiin mo'achuudhaaf kan nu kenname waan ta'eef qoosaa akkasii prank akkasii warra hojjettan amma irraa eegaltanii osoo of qusattanii waaqayyoon amma akkasinitti gaddu osoo beektanii lammaffaa immoo warreen haaraan gara amantaatti dhufan amma akka isaan gufatanii fi namoonni adda biraamu amma makka amantaa keenya ceephaa jiran ilaala jechuudha har'a social media irratti namni bahee gochaa inni raawwatuun amma makka amantaan keenya arrabsamaa jiru ilaala amantaan keenya bara baraan jiraatti amantaan keenya namni utuu waan barbaade godhee fannoo miti morma isaa osoo ofirraa kutee amantaan keenya jijjiiramtu bara baraan ni jiraatti jechuudha qulqulloonni garuu fannoo miti morma isaanii dabarsanii waaqayyoodhaaf kennan har'ammoo namni maal gochaa jira biyya lafaadhaaf faayidaa biyya lafaarraa argamu qarshii argamuuf jecha maal kennaa jira fannoo kiristoosiin kutee morma isaa daabiloosiif kennaa jira kanaafuu waan akka kanaa hamaa akka kanarraa ofiikuun barbaachisaadha jechuudha waaqayyo waan akka kanarraa nu baraara. Gooftaa Yesuusin akka fudhataniin barbaada. Gooftaa Yesuusitti amanaa. Sinumti keessa maayinii Gooftaa Yesuusin fudhadhaa. Jireenya qabdu. Akka teenyuun qabdu mirti. Jireenya qabdu. Kaayee lafa. Wangeelli lafan taa'u. Lafa kaayee siin jechaadha. Lafa kaayee. Lafa kaayee. Gooftaa Yesuusitti amanaa. Namni Gooftaa Yesuusitti amanaa. Lafa kaayee siin jechaa jira. Namni Gooftaa Yesuusitti amanee jireenya bara baraa qaba. Lafa kaayee. Kaayee lafa wangeelli lafa kaayee. Gooftaa Yesuusin fudhadhaa. Lafa kaayee deemaa Lafa kaayee. Lafa kaayee. Yesuus ulfinni kee mul'atu. Guma jedhaniin jechuudha lafa kaayee jechuun isaanii maaliif yoo jenne warra isaaniif hin malletu macaaficha baate waan ta'eef macaafa qulqulluu keessatti manni kiristaanaa waa'ee seenaa qulqullootaa wareegamuu gidiraa arguu qulqullootaa gaafa barsiistu gaafa labsitu warra mormaa turetu warra daantaa hin qabnetu har'as bahee piraankii nurratti hojjete jechuudha ani kiristoosiif jecha yookiin wangeelaaf jecha nu wareegame jechuudha. Warra kiristoosiif jecha wareegaman warra kiristoosiif jecha gidiraa argan ceephaa ofiimmoo ani kiristoosiif hin wareegama jecha as ba'uun akkami maaltu uumamaa jira bara keenya kana keessatti maaltu ta'aa jira jettanii yaaddu isa kiristoosiif jecha dhugaadhaaf wareegame wangeelaaf isa wareegame ati hin barbaachistu jecha ofiimmoo ani kiristoosiif hin wareegama wangeelaaf hin wareegama jechuun hin taatu kun barri itti wal goyyomsan barri itti muudii walirratti qabatanaaf heera wanti akkanaan jiru kanaafuu otoo wangeelichuma lafa gootanii baay'ee gaariidha dhuguma jedhanii lafa kaayee jechuun isaanii sirriidha jechuudha. Egaan kabajamtoota baatiiwwan waaqayyo viidiyoowwan har'a isinii dhiyaate keessatti jechuudha bara dhumaarra ga'uu keenya mallattooleen agarsiisan hedduun akka ta'an argine nuti egaa bara kanatti jabaannee dhaabbachuu amantaa keenyatti cimuun tsoomiin kadhannaadhaan dhaabbachuun gaabbii galuun gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaa akka ta'e viidiyoo nu hubachiisuudha viidiyoo itti aanu kan biraan hanga walitti deebi'utti nagaan tura wasfaata Egzaabeer.